Sagantaa nyaata addunyaa WFP kun uummata miliyoonaan lakkaa'aman adabaa jedhaniiru. Dhaabbata gargaarsa addunyaa guddichi kan mootummaa United States USAID kamisa darbe akka beeksisetti akkaataa gargaarsi kun itti raabsamu irratti hanga haalli jijjiiramee hojiirra oolutti raabsa nyaataa dhaabuusaa beeksise. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n kana hordofee jimaata darbe yeroodhaaf gargaarsa nyaataa hanga tokko qofa raabsuu dhaabuusaa beeksise. Murtiin kun lammiileen Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen sababa wal waraansa hamaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate akkasumas kanneen caamaan Itoophiyaa kibbaaf kibba bahaa Somaaliyaa fi kutaalee Keeniyaa hanga tokko mudate miidhaman irratti dhiibbaa akka geessisu ta'uun ibsameera. Ji'a darbe USAID fi WFP'n gargaarsi nyaataa Tigraayiif kennamu gabaa irratti gurguramaa akka jiru erga bira ga'ee booda gargaarsa nyaataa erguu dhaabuusaa ibsee ture. Dhaabbattoonni lameen namoota gargaarsa kana fuudhanii deebisanii gurguranii fi itti gaafatamoo ta'an addan baafne. Haa ta'u malee Dr. Laggasa Tulluun murteen gargaarsa dhaabuu kun siyaasa ta'uu ibsuudhaan maqfamuu gargaarsaa jedhame kanaaf mootummaa qofa itti gaafatama gochuun fudhataman qabu jedhaniiru. Kaaba Itoophiyaa keessatti wal waraansa waggaa lamaaf taasifamaa ture erga dhaabbatee booda yeroo jalqabaatii fi bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayin jilli hoogganamu yookaan obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamu naannoo Amaaraa daawwatee jira. Oduun kun bal'inaan itti aanee dhiyaata. Yeroo kanattis bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaaleef aangawoonni olaanoo ka bulchiinsichaa simannaa taasisanii jiran qaama hawaasaa adda addaa waliin marii ka gaggeessan yoo ta'u uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti wal waraansi akka gaggeeffamu hoogganoonni taasisan itti gaafatamoo ta'uu kan ilaaleen bakka bu'oota hawaasaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo Geetaachoo Raddaa deebii kennaniin kan itti gaafatamuu qabu hundumtuu ni gaafatamaa jedhaniiru. Geejiba dabalatee tajaajiloota kanneen biroo jalqabsiisuuf akkasumas gaaffii uummataa karaa nagaan deebii kennuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii bulchitoonni bulchiinsa Amaaraa fi Tigraay beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetenaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa akka ta'an mootummaadhaan muudamanii jiru. Akka gareen daandii qilleensaa Itoophiyaa ibsetti waxabajjii 8/2023 jalqabee Jeneraal Yilmaan kanaan dura taa'aa boordichaa kan turan obbo Girmaa Waaqee bakka bu'uudhaan hojjetu. Hooggansa daandii qilleensaa irratti muuxannoodhaa fi milkaa'ina waggaa dheeraa kan qaban obbo Girmaa Waaqee bara 2022 kaasee boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uudhaan hoogganaa akka turan Mallaskaachoo Ammahaa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo magaalaa Moqaadishoo hoteela tokko keessatti jimaata darbee jalqabee ergaa wal waraansi yookaan immoo walitti bu'iinsi taasifamaa ture dhaabbachuu isaa miidiyaaleen mootummaa biyyattii gabaasaniiru. Kunis itti aanee isinii dhiyaata. Du'a dhaqqabee kamiin iyyuu laalchisee ifatti hatattamaan kan jedhameen jiru. Alqaayidaa Afrikaa Bahaa keessaa waliin hidhata ka qabu Al-Shabaab haleellaa jimaata galgala eegale kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera. Gareen finxaaleeyyii Somaaliyaa keessa maadheffate kun Moqdishoo keessatti hoteelotaa fi bakkawwan beekamoo biroo irratti haleellaa raawwachuun ka beekamu yoo ta'u yeroo baay'ee boombii of wareegdotaan eegala. Namoonni ijaan argan dhaabbata oduu Associated Pressiif akka himanitti namoonni hanga tokko hoteela Pearl Beach jedhamu kan qondaaltota mootummaa biratti jaallatamu keessatti qabamaniiru. Naannoo bashannanaa Lido Beach jedhamu kun bakka Moqdishoo keessatti baay'ee beekamaa keessaa tokko. Namni ijaan arge jedhe Abdullee Ali firasaa badee barbaaduuf bakka balaan kun itti dhaqqabe deemee reeffa namoota 4 ambulaansii keessa kaa'aman argeera jechuudhaan dhaabbata oduu Associated Pressiif himeera. Hundi isaanii siviilota yookaan lammiilee nagaa fakkaatu jedhe. Daayirektarri tajaajila ambulaansii Abdul Kariim Adaan namoota madaa'an 20 bakka balaan kun itti dhaqqabeerraa fuudhuu isaanii ibsaniiru. Hooggantoonni Awurooppaa Taanzaaniyaa Tuniziyaa daawwatanii gargaarsa maallaqaa yuuroo biliyoonii 1 yookaan doolaara biliyoonii 1.4 akkasumas sarara yookiin keebilii odeeffannoo galaana jala diriiruu fi aniisa haaromsamuu danda'u irratti investi gochuudhaaf waadaa seenuu isaanii gabaasamee jira. Oduun kunis itti aanee isinii dhiyaata. Kunis biyya Afrikaa kaabaa kana keessatti tasgabbii deebisuudhaaf akkasumas godaansaan daara galaana isheerraa gara Awurooppaatti taasifamu gargaaruuf oola. Pireezidaantiin Tuniziyaa Kaayis Saayid akka jedhanitti furmaanni rakkoo godaansaa kan gama galaana Meeditiraaniyaan irratti ta'u biyya koo maallaqa baasisuun qabu jedhan. Saayid yaada kana kan kennan sanbata darbe jala bultii marii namoota siyaasaa Awurooppaa waliin Tunis keessatti taasifamu dura
daawwannaa osoo hin beeksisin mooraa godaantota magaalaa qarqara galaanaa Sifaaks keessatti argamutti ture. Pireezidaantiin Tunisiyaa abbaa irree ta'aa dhufan kun hoogganaa Xaaliyaanii kan Neezerlaandiif Komishinii Awurooppaa kan keessummeessan yoo ta'u, marii biyya rakkina guddaa keessa jirtu kana baraaruuf ta'u addunyaan maallaqa walitti qabuuf karaa sirreessuu irratti kaqiyyaafate ture. Deeggarsi pireezidaantii Tunisiyaa Kaayis Saayid irraa argamu waliigaltee gamtaa Awurooppaa godaansa to'achuuf taasifamu kamiifuu murteessaadha jedhameera. Yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeeraa mootummaa Xaaliyaaniitii fi abbaa qabeenyaa miidiyaa kan turan Silvio Berlusconi umurii isaanii waggaa 86tti du'anii boqotanii jiru. Gabaasni kunis ittaanee isinii dhiyaata. Neetwoorkii televiziyoonaa Berlusconi kan miidiyaa Set jedhamu du'a isaanii beeksisuudhaan suuraa isaaniitu kolfanii agarsiisu fuula jalqaba isaa irratti kan mata dureen Berlusconiin du'eera jedhuun beeksise. Namni kun jimaata darbe ji'oota hedduu booda yeroo lammataaf wal'aansa dhukkuba kaansarii dhiigaa yookaan likiimiyaaf hospitaala seenan. Waggoota darban keessas dhukkuba onnee fi kaansarii piroosteetiin rakkataa akka turan yoo ta'u, bara 2020tti immoo dhukkuba COVID-19 qabamanii hospitaala seenanii turan. Biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Utoo Ukoot sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gaambeellaa godina Hawaasa Maajaank aanaa Goodareetti ajajaa poolisii kan ta'an Inspektar Abeeyot Rookeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiitti leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa jechuunis waxabajjii 4 bara 2015 galgala naannoo sa'aatii 1:00 haleellaan kun irratti banamee ajajaan poolisii kun ajjeesamanii jedhan. Obbo Utoo akka jedhanitti eenyummaan hidhattoota haleellaa kan raawwate akka hin beekamnee fi miseensi poolisii tokkos madaa'ee yeroo ammaa kana yaalii irratti argamu isaa dubbatanii jiru. Namootni haleellaa kana raawwatan hin beekaman daandii irratti daheeffatanii haleellaa kana raawwatan namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kan haleellaa kanaan lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa Goodaree yommuu ta'u osoo magaalaa Teeppiitii gara aanaa Goodareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa Teeppiitti rukutame. Miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala Teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan. Dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa Goodaree ittaanaan inspektaraa Oboon Goodong sagalee Ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota 3 dura haleellaa hidhattootni hin beekamne naannoodhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa Goodaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru. Sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa Goodaree Inspektar Abeeyot Rookeet guyyaa irraa raawwatamuu isaa kan ibsan ittaanaan inspektaraa Oboon Goodong waajjiraaleen poolisii aanaa Goodaree fi Teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota haleellaa kana raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Hayyee amma ammas gara Yuunaayitid Isteetsi deebinaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp galmeewwan mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban waan harka dhuunfaa isaanii keessa galfatanii fi himannaan irratti dhiyaate qibxata borii magaala Mayaamii keessatti mana murtii federaalaatti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Dhimma kana irratti yaada bitaaf mirgaa kennamaa jiru walitti qabuudhaan Veroonikaa Baaldaraas Igleesiyaa gabaasa qindeessite qabdi ittaanee isinii dhiyaata. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yommuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Tiraamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan shira xaxuudhaaf ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa 37tu isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kana irratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko Senaatar Liinsii Giraam sagantaa televezyiinii ABC jedhamu irratti yommuu dubbatan himannichi pireezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan. Itti dabaluudhaanis You're accusing the guy of being a spy through espionage. It's not going to change my support for Donald Trump. Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu Riippaabilikaanonni harki caalaan yeroo amma seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu. Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii Dimookiraatotaa Senaatar Kiriis Koons qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiru kana irratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televezyiinii ABC irratti.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled. President Trump dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhuma irratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa. Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yemmuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Tiraamp aangoo irra turanii abbaa alangaa olaanaa kan turani Wiiliyaam Baar dhaabbata televezyiinii Fox irratti yaada kennaniin pireezidaantii Tiraamp qorannoon isaan irratti taasifame waan madaalli hin kaafneedha jechuu isaanii jabeessanii qeeqanii jiru. Battle plans for an attack on another country or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents. Karoorri lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisaa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa Doonaald Tiraamp ta'uun isarra hin jiru. Mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata. Akka isaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf. Filannoo pireezidaantummaa bara 2024tti taasifamuu fi kaadhimama paartii Riippaabilikootaa kan ta'an Doonaald Tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. Paartii Riippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pireezidaantummaadhaaf kan dorgoman Vivek Ramaswamy dhaabbata televezyiinii CNN irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru. I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment. Ana akka dhuunfaatti himannaawwan ifa hin taane sana irratti amantaa tokkollee hin qabu. Kanaafuu sun dhugaa yoo ta'e murtii baay'ee hamaa kan calaqqisiisu natti fakkaata. Dhugaa ta'uullee nan shakka. Garuu dubbiin ijoo murtii badaa seera cabsu waliin walitti makuu hin dandeenyu. Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti yoo yakkamaa ta'anii argaman hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakka